Harka fuunee abdiitii isaan jedhama miltoota irraa chaanaalii keenya sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Kan waliin ilaallu formaatiing HTML peejii HTML keenya web peejii keenya akkamittiin itu structure gochuu akka dandeenyudha kan wajjin ilaallu. Taagii garaa garaa fayyadamuudhaan structure yookaan layout web peejii keenya structure gochuu yookaan immoo layout gochuu dandeenya, formaatii gochuu dandeenya jechuudha. Kana malee websaayitoonni baay'een seekshinii sadii qabu. District seekshinii sadii jechuudha. Innis maalidha? Headerii, main seekshiniidhaa fi footer seekshiniidha. Akkuma as gubbaarratti argitanii HTML'n kun parentiidha. Inni warreen as jala jiran fakkeenyaaf kun immoo maalidha? Childii kanaadha jechuudha. Kunis immoo maalidha? Childii makanaati jechuudha. Fakkeenyaaf immoo as keessatti tuukaan immoo paaragraafii tokko kireetii goone immoo maal jechuudha? Kuni grand child kanaati jechuudha. Kanaafuu kun immoo parentii kanaati, kun immoo maalidha? Child kanaati jechuudha. Akka kanadha akka walitti hidhamiinsi isaanii yookaan hierarchy isaanii jechuudha. Isa kanaaf iyyuu yeroo websaayitii keenya structure goonutti yookaan immoo layout isaa formaatii goonutti wantoota nuun gochuu qabnu as keessatti headeriitti qoodna. Headerii kana keessatti bakka sadiitti qoodama isiniin jedheera. Tokko header partiidha. Inni lammaffaan immoo maalidha? Main partiidha. Mainidha. Inni sadaffaan immoo maalidha? Footer partiidha jechuudha. Warreen kana tokko tokko isaanii wajjin ilaaluudhaaf header partiin navigation menu garaa garaa fakkeenyaaf menu hoomiin jira, abaawutaasiin jira, kontaaktaasiin jira, wanneen akkasii looginii fa'aa jedhanii jalqaba peejii irratti jiru websaayitoota garaa garaa argitaniitu jedheen yaada. Kana malees immoo maqaa websaayitii sana jechuun kaayyoo websaayitiin sun ta'eef maalifidha? Fakkeenyaaf kan patient information karaa ittiin maneejii ta'uudha moo kan maarketingiidha moo wanneen kana jedhan kana wanta adda sabaaf tokko achirratti maqaa isaatiin kennuuf jechuudha. Fakkeenyaaf kan dhaabbata tokkodha yoo ta'e loogoon dhaabbata tokkoo fi liinkonni garaa garaa bakka kanatti ni argamu jechuudha. Isa kanaaf iyyuu as keessatti wanti nuun gochuu qabnu maal fa'aadha jechuudha? Navigation menu fa'aa goona jechuudha. Navigation menu gochuudhaaf maal goona? Navigen as keessatti. Amma akkuma isin argaa jirtanii boodiin kun maalidha? Boodiin kun child HTML kanaati. Child kanaati. Deebi'ee immoo navigationiin kun immoo child kanaati. Kun immoo isa kanaafi childidha jechuudha. Akka structurein isaa akka kanadha jechuudha. Haala kanaan deemaa jechuudha. Isa kanaaf as keessatti wantooti navigationii kana keessatti wantooti hojjetaman maal fa'aadha? Navigation menu garaa garaa. Navigation menu nu gaafa jennu fakkeenyaaf websaayitoota tokko tokko hoomii qabu. Commonly hoomii fa'aa abaawutaasii, kontaaktaasii warreen akkasii kun jijjiiruu jechuudha. Isaan kana bakka jalqaba irratti yeroo websaayitii bannu wantoota nutti mul'atan maalidha? Isaanidha. Isaan kun immoo akkaataa navigeessiruu akka goonuuf kan nu gargaaranidha jechuudha. Bakka garaa garaa seenuudhaaf kan nu gargaaran. Kanaafuu header partii keessatti yoo ta'ani baay'ee filatamaadha jechuudha. Akka kanaan qoonne yoo keenye baay'ee gaariidha jechuudha. Inni lammaffaan immoo maalidha? Main sectionidha. Main sectionii kana keessatti immoo wantooti ta'an maalidha? Kontentoota web peejii keenya maal fa'aadha? Kontentii web peejii keenya immoo gaafa jennu warreen akka artiikilii ta'uu danda'u, imeejii ta'uu danda'u, viidiyoo ta'uu danda'u, wantoota garaa garaa wantoota web peejiin keenya ofirratti qabachuu danda'u kamiyyuu kan inni taa'u main keessadha jechuudha. Artiikilii garaa garaa gochuu fakkeenyaaf artiikil jennaa jechuudha as keessatti. Artiikiliin kun fakkeenyaaf biloog poostii ta'uu danda'u. Biloog poostii garaa garaa yoo ta'an fakkeenyaaf artiikilii kana keessatti immoo maaltoota gochuu dandeenya jechuudha. Artiikilii kana immoo seekshiniidhaan qooduu dandeenya jechuudha. Seekshiniidhaan yeroo qoonnutti fakkeenyaaf as keessatti seekshin jenna. Artiikilii kana yeroo qoonnutti seekshiniidhaan qooduun maaliif barbaachisa jedhuu fi seekshiniidhaan kan inni nuun qoonnuuf maalifidha? Fakkeenyaaf heederii qabaachuu danda'u ammas deebi'anii. Warreen kun jechuudha. Isa kanaaf iyyuu fakkeenyaaf as keessatti heederii isaa laannaaf jechuudha. Fakkeenyaaf H1 yoo jenne as keessatti taayitil yoo jenne haala kanaan jechuudha kennuufii dandeenya jechuudha. Ammaaf kan inni waan isaanii jiru isa kana duwwaadha. Akka kanadha jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kan nuuni waan isaanu kanaafidha jechuudha. Kana malee immoo artiikiloota kanaaf immoo yeroo
waan ilaannutti taayitilii akka kanatti kenninu fakkeenyaaf amma seekshiniin biraa immoo kan kana jalatti seekshinii biraa jiraachuu danda'a. Isa kanaaf immoo haayiraarkiin nuti ittiin kenninuu fi osoo maal ta'e filatamaadha. Fakkeenyaaf H1 H2 H3 H3 H2 structuring isaa haala kanaan yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Gaafa kana jennu fakkeenyaaf header 1dhaan yoo goone taayitilii isa jalqabaa mata duree isa jalqabaa jechuudha. Mata duree xiqqaa immoo H2dhaan yoo goone deebinee immoo ammas mata duree xiqqaa isa sana jala jiru immoo akka kana goone bifa structure isaa eeggateen haala kanaan yoo goone baay'ee filatamaadha. Deebi'ees immoo koodii keenya namni biraa badee yookaan developerii biraa banee dubbisuudhaafis haala salphaa ta'eenidha. Structure gochuun yookaan immoo peejii kana foormaatii gochuun maaliif barbaachisee inni guddaan iyyuu isa kanaafidha jechuudha. Haala kanaan yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Sababiin isaa maaliif salphaadha hubachuudhaafis akkasumarraan ulfaatu sababii ta'eef jechuudha. Isa kanaaf iyyuu haala kanaan gochuu osoo amaleeffattanii inni jedhu ergaa kooti. Kana malee immoo seekshinoota garaa garaa keessatti seekshiniin tokko keessa fakkeenyaaf seekshiniin kun taayitiliidha yoo ta'e seekshiniin itti aanu immoo fakkeenyaaf diteeyilii wanta sanaa waa'ee wanta sanaa kan ibsu ta'uu danda'a. Isa kanaaf iyyuu isa kana keessatti immoo asaayidii wanta jedhamus jira. Fakkeenyaaf seekshinii kana keessatti asaayidii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asaayidii fayyadamuudhaaf asaayid jenna as keessattidha kan inni fayyadamnu jechuudha. Asaayidiin yeroo baay'ee maalidha? Yoo websaayitoota tokko argitaniitu ta'e advertisementii garaa garaa fakkeenyaaf Google AdSense faarra advertisementii tokko bakka isaanitti asaayidii ta'anii ishee sana hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Wantooti asaayidii keessatti barreeffamanii kan isaan fayyadanii fi kontentiin asaayidii keessa jiru directly related miti main kontentii kana keessa jiru jechuudha. Wanta nuun hojjechaa jiru yookaan artiikilii nuun barreessaa jiru wajjin generally kan related directly kan related ta'anii osoo hin taane kan nuun goonu maalidha advertisementii fa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitii tokkorraa advertisementiidhaanii Google AdSense'n kaffaltii isaa kaffaluu fi haala akkasii kana mijeessuudhaaf asaayidiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Kontentii wanta sana inni ilaallatu yookaan directly connection hin qabu. Garuu liinkii biraa fa'aa AdSense advertisementii bakka ishee hojjechuudhaafis kan baay'ee nu gargaarudha jechuudha. Asaayidii kanaaf fayyadamna jechuudha. Kana malee immoo akkuma sila isiniin jedhee asaayidii headarii yeroo headingii kana keessatti jechuudha yeroo laannuu fi bifa haayiraarkii faashinii ta'een yookaan bifa caaseffamaatiin osoo ta'e baay'ee gaariidha. Ishee kana akka yaadatti naa qabattan inni barbaada. Inni xumuraa paartiin xumuraa maalidha? Fuuteriidha paartiin inni sadaffaan. Paartii fuuterii kana keessatti immoo wantoota ta'an wanneen akka maalii fa'a? Koopiraayitii ta'uu danda'u, yeroo akka developii godhe ta'uu danda'u, warreen akkasii fuuterii liinkii kan biraa as keessa keenya jechuudha. Fuuteriin kanaafidha kan inni nu gargaaruufi jechuudha. Fuuterii keessatti warreen akkasii kana fayyadamnaa jechuudha. Gabaabaatti haala kanaan structurii gochuun maaliif barbaachise isa jedhu ilaaluudhaafi haala kanaan structurii kana qabsiisuu waanta barbaachisee fi tokkoffaa look and feel websaayitii keenyaa jijjiira. Akkaataan inni itti websaayitii keenya luukii godhe yookaan immoo ilaalee miireeffatu sanaa hin jijjiira. Isa kanaafidha baay'ee beeter attractive akka inni ta'uu fi foormaatii gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitiin navigation menu tokko hin qabne tokko fayyadamuudhaaf iyyuu hedduu nama rakkisa. Deebi'ee immoo kontentiin kun yeroo dubbifamutti kontentiin asirra jiru yeroo render ta'e display ta'utti fakkeenyaaf websaayitiin kun host ta'e yookaan deploy ta'e yeroo fayyadamamutti koodiin kun nama biraaf yoo laanne fakkeenyaaf readabilidha. Namni biraa dubbisuudhaafis baay'ee itti salphata improvementidhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Kana caalmaatti immoo organized fi easyidha. Baay'eema easyidha akkaataan hojii isaatii hojii nu salphisuudhaafis baay'ee gaariidha jechuudha. Kana kan caale immoo maalifidha? Search engine optimization keessatti easy akka inni ta'u complexity qaba taanaan haaloti garaa garaas keessatti complexity wal xaxaadha taanaan sectioniidhaan hin qoonnu taanaan
search engine optimization dhaa fi easy ta'uu dhiisuu sababii danda'uudhaaf jechuudha. Kan nuuni haala akkasii kanaan fayyadamnu jechuudha. Isa kanaaf iyyuu haala structured yookaan immoo formatii isaa minimum yoo xiqqaate bakka sadiitti qooduutu nurra jiraata. Innis maalidha? Headeridha. Headerii keessa maaltu taa'uu qaba? Navigation menu fa'aa liinkota garaagaraa achi keessa taa'uu danda'u. Liinkonni sun garuu akkaataa inni itti navigeetii siruu godhu sana keessatti yookaan akkaataa inni weebsaayitii sana keessa naannoof ta'utti warreen ta'an akkasumas immoo maqaa weebsaayitichaa loogoo fi warreen kana fakkaatan header paartii keessa keenya jechuudha. Paartii inni lammaffaa yookaan immoo sekshinii inni lammaffaa immoo maalidha? Meenidha. Meenii keessatti kontentii garaagaraa kontentii weeb peejii keenya irratti displeeyii ta'anii kanneen fakkeenyaaf yoo e-commerce ta'anii wantoota commerceedhaan wal qabatanii achirratti kaa'uudhaa fi kan nu gargaaranidha. Deebii artiikilii garaagaraa ta'uu danda'a, imeejii, viidiyoo wantoota garaagaraa kan nuun keessa keenyu isa keessattidha jechuudha. Meen paartii keessattidha jechuudha. Kan biraa immoo fuutarii keessatti immoo wanti inni nuun keenyu maal fa'aadha? Fuutariin kan inni nu gargaaruu fi liinkiyoota garaagaraa sooshaal liinkii fa'aa fakkeenyaaf feesbuukii dhaabbata weebsaayitii sanaa deebi'ee immoo addiishinaal liinkii gara biraatti geessu warreen akkasii kana achi keessa keenya jechuudha. Sooshaal miidiyaa liinkii warreen jennu feesbuukii, tiwiitarii ta'uu danda'a, yuutuubii warreen akkasii kana bakka sana keenyaa fi jechuudha. Akka inni haala salphaatiin argachuu danda'uuf jechuudha. Kutaa itti aanuun wal arginaa. Irra deebiin kun Miiltoteekii chaanaalii keenya sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.